gumii shanee adda bilisummaa Oromoo isaan irraa eegalamee haala amma jiru akkamitti jira haalli achi jiru wanti haarofni oduu amme yookaan breaking news duratti gabaabsine booda maal dhageessan jaalgaashu. Ayyee wanti haaraan hin jiru wanti kun gamma walumaa galasaayyuu itti fufaa duula qabsoo Oromoo irratti baroota dheeraaf banamaa ture har'a sadarkaa maayii irra gahanii hogganoota adda bilisummaa Oromoos miseensotas uummata keenyas bara dhufaa darbaa akkasumatti hidhaa bahanii maqaa ABO'dhaanii kadhumaa gara hayyu duree isaatti dhufanii hayyu dureen kun akkuma beennu hundi keessanuu beektanii naannoo sana keessatti diddaa qabsoo Oromoodhaaf yookaan rezistaansiidhaaf simboolii ta'ee uummata Oromoodhaan akka kanatti gaggeessaa jira qabsoo Oromoo biyya keessatti mootummaa sanaafis tuun jilbeeffatiin akeeka qabsoo Oromoos bilisummaa Oromoos sharafeetu diinatti hin kennin imaanaa gootonni itti dabarsaatti kennaa dhufan sana bakkaan gahuudhaaf murannoodhumaa kennaa jira. Kana duula kana cabsuu dadhabanii diddaa Oromoon godhus bilisummaa fi walabummaadhaaf qabsaa'onni alaa keessaan qabsaa'an kana akka simboliitti immoo hoogganaa ABO ta'e kan achi jiru isa jechuudha. Kuni duuluma qabsoo Oromoo irratti banameedha qaama sanaatti maayiitti yoo hooggana kana dhabsiisnee hooggana kana yoo haamlee isaa rukunnee uummata Oromoo haamlee isaa ni caba jedhanii yaaduurraan kana deemsisanii kun yeroo tokko miti yeroo lama miti yeroo sadii marraa meeqa irra deddeebianii hayyu duree kanatti yaalii hidhaas yaalii ajjeechaas yaalii adda addaa irratti godhanii jiru. Edammoo halkan akkuma sinuu gabaabsitanii humna guddaan dhaqanii humna sunii cabseeti kan mana seene dhukaas illee ni ture. Waardiyyoota hayyu duree wajjin jiran miseensota dhaabaa qondaalota hayyu duree wajjin jiran daddarbachuu hifachuu fi qabeenya qaban illee akka jirutti mana keessaa konfiskeet godhanii deemuu waan elektirooniksii ta'ee fi waan hin ta'in meeshaa isaanii illee mootummaas fayyaduu danda'an jedhi kana amma danda'an irraa fudhanii televizyiinii tokko qofaan bisan amma hayyu duree akkanumatti hambisanii deemanii ala keessatti garuu eegumsa tu jira. Waardiyyoota mootummaa duraan hayyu dureedhaaf kennaman turan isaanii illee akka isaan mana sana keessa bahan ajajanii jarris dirqama mootummichaa waan ta'eef gadhiisanii deemanii garuu aluma keessatti waraanaa fi humna waraanaa humna tikaa humna poolisa federaalaa kan deeme akka guutuutti dhageenyu irratti. Kanaaf humna kana keessa humni kun walitti duuluutu ture walima isaanii cabsinee seennaa humnaan hin seennu kana keessatti rakkoon humna sana keessa iyyuu turedha. Amma naannoon sun akkuma jirutti humnaan tikfamee ugguramee namnuu gadi bahuu hin danda'u allillee waan jiru baruu hin dandeenye elektiriikii fi ifaan naannoo sana jiru guutuutti dhaamee jira. Humni naannoo sana eegaa ummati Oromoo fi sabboontonni birmachuudhaaf karaa miidhagee naannoo sanatti bobba'ee jira. Humna sana garii namaa hidhame jechuu dhageenya garii namaa immoo achirraa dhukaasuu fi doorsisuudhaan dukkana keessa ari'anii namnurraa sissiqeeti jira jechuudha. Isaan eegumsatu jira kan itti aanu daqiiqaa kanaaf sa'a kana booda waan itti aanu hin beeknu. Kanaaf itti seennee ilaalla kun duuluma qabsoo Oromoo irratti banamuudhaa fi ajaja naftanyoonni dabarsan kanadha beekamaadha. As dhiyoosuma argitan Baardaaritti biyya naannoo Amaaraa keessatti mootummaa kanarratti PP irratti duula kan isaan banerra guddaa adda bilisummaa Oromoo kan dha'uu fi qabsoo Oromoo kan nu doomsuu dadhabe jedhanii irratti ba'an hanga suuraa isaa cicciranii mootummaa kana onnoo godhanitti kana baalaansi gochuudhaaf naftanyaa gammachiisuudhaaf kanaan illee kompenseet uf godhuuf jedhanitti duula qabsoo Oromoo fi hooggan adda bilisummaa Oromoo irratti banan waan ta'eef inni kun qaama nama ajaa'ibu isatti fufnee egaa kan kana booda ta'uun ilaalla qabsoofis keessaa alaan uummati Oromoo irratti qopheessee jira wanti qabsoon kun kana keessatti doomu hin jiru jechuudha. Egaa gara jaal billootti osoo jaal garbii billootti odoo darbin billoo garbiitti odoo darbin dura taateen sadi ta'ee jiraarra taateen sadi har'a ta'e kuni tokkoffaa addi bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira qaama isaan shororkeessummaadhaan himanneedhaan maqaan isaa kan hin beekamne isaa akka fidan kan hin beekne maqaa shanee jedhamuun terrorism listii irratti maqaa shanee jedhamuu fi TPLF walitti qabnee shororkeessummaadhaan labsina kan jedhu irratti addi bilisummaa irra ibsa baasee jira. Ibsa irra baase kanattis maqaa dhaabichaa hin beeknu ta'us
maqaan kun garuu haaraadhaa miti maqaa kanaan dura Oromoo ittiin fixaa turan Oromoo ittiin ajjeesaa turan Oromoo ittiin karaa adda addaatiin ittiin dararaa turan waan ta'eef maqaan kunis kaalcherii Oromoo keessatti aadaa Oromoo keessatti seenaa Oromoo keessatti wanti inni qabu waan guddaa waan ta'eef kun duula Oromummaa balleessuudhaaf godhan keessaa isa tokko kan jedhu ibsi adda bilisummaa arra baase keessatti ibsamee ture. Guyyoota muraasa dura immoo adeemsi mootummaa ce'umsaa adda bilisummaa waamicha dhiyeesse ilaalchisee asumatti jaal billoo dabalatee namoota biroo wajjin Dr. Kostefaa wajjin turtii goone keessattis wantoonni sunniinis akka isaan muddanii jiranidha. Walumaa galatti filannoon sobaa isaan itti deemaa jiranis gamtaan Awurooppaa har'a ibsa baasee jira. Kuninuu wanta jaal Daawud ibsaa irratti ta'aa jiru kanaaf malee breaking news mataa ofii danda'e. Gamtaan Awurooppaa ibsa sa'aa muraasa dura baase keessatti walumaa galatti filannoo biyya sanii haalli inni itti adeemaa jiru sirriidhaa miti sirrii hin jiru. Kanaaf hin fudhannu taajjabdootas hin erginu jedhee jira. Maybe teeknishaanni kenna yoo tabsiisuu danda'e ibsa sa'aa muraasa dura gamtaan Awurooppaa baases kunniin hunda paniik godhee Abiyyi waan qabuuf waan gadhiisu wallaalee jira. Akkuma argaa jirtan Ethiopia jedha European External Action Service it's a part of European Union. Statement by High Representative Joseph Borrell on the cancellation of Ethiopian Election Observation Mission. Mishini election observation kana hunda godhamaa ture. Filannoodhuma bara TPLF keessatti godhamaa ture keessattis namoonni ergamanii taajjabaa turanii kana ammaan booda wanti ta'aa jiru filannoo addi bilisummaa Oromoo keessatti hin hirmaanne filannoo KFO'n keessatti hin hirmaanne filannoo hooggantoonni paartilee siyaasaa itti hidhaman hin taajjabu jedhee haqee jira jechuu European Unioniin election kanaaf legitimacy hin kennu jedhee jira. European Unioniin waan namni hundi hubachuu qabu European Unioniin observation mission isa cancel godhuu qofa dun ta'ini budgetni electionidhaaf ramadee kanan dura mootummaa Itoophiyaatti kennus haqee jira. Mee kanaan dabalatan updatein sibira jiru maal fakkaata kan jedhu jaal billoo garbii irraa erga waa dhageenye booda aangaa'onni mootummaa maal jedhani keessattuu miidiyaa hawaasaa irra maal dubbatan kan jedhu itti deebina gara jaal billootti hin deebi'a. Tole jaal gaashuun hedduu ibsee jira. Tarkaanfiin jiru kun qabsoo Oromootiif isa dhumaatti isa olaanaadha kan fudhataa jiranii. Kana booda tarii isaan tutti aana tahaa maaliifin kana ja'a jarri Habashaadhaa warri naftanyaa yeroo jalqaba tarkaanfii jalqaban dura qeeroo irratti duula eegalan. Qeeroo booda qeeroo kasasan sadarkaa addunyaa. Okay, jaal billoo ni deebi'u hanga isaan deebi'anii fi jaal billoo dhagahama? Ani sin dhageessu? Yaa stack ta'aa jira maybe bahiitii deebi'e agarsiif jaal gaashuu wajjin sagalee wayittis dhagahama stack ta'ee jiras suuraan kan kee stack ta'ee jira hin sochootu. Bahiitii deebi maybe hagasitti deebina. Kanaaf mee gara jaal gaashuuttiin darba. Jaal gaashuu ibsi kuni guyyaa tokko dura waa'ee labsii shororkeessummaadhaan shanee isaan jedhan eenyu akka ta'e hin beennu qaama kam akka ta'e hin beennu labsii sana ni baafna jedhanii gaddeemuu wanti kun walirratti dhufuun akkuma tasaa waan dhufe fakkaata. Kanaan alatti immoo nu tabsiisa teeknishaanni kenna obbo Taayyee Danda'a miseensi olaanaan paartii kana gaafii uummata Oromootiin jaal Daawud ibsaa hidhaa erganuun jedhee uummanni Oromoo nu gaafate turee jira. Kanaaf waan haaraa hin godhina jedha. Akkasuma miseensi paartii sanii ammas hoogganaan olaanaan paartii sanii duriyyeedhaan kan hoogganamaa jiruu fi qaamni shororkeessaan mootummaa mataa isaatti jennee kan dubbannu akkanumaanii miti. Gurmuun shanee Daawud ibsaa waan marfameef Oromoon birmadhaa fi jedha. Ajaa'iba Oromoon erga Daawud ibsaa nurraa hidhaa jedhee ganna lama turee jira. Fi waan adda addaa ammatti dubbachuudhaaf irraa baay'een barbaanne social media irratti sa'a muraasa dura barreessee jira. Dabalataanis obbo Haayiluu Addunyaas akkanuma warri marfamne jedhu kun meeshaa of biraa hin qabu ofirraa hin deebisu warra mootummaa ce'umsaa ijaaruuf deemuu miti jedhee jira. Egaa mootummaan durriyoota kana harkatti kufee jira. Akka tasaa ta'e jarri kun hooggantoota paartii Biltsiginnaa olaanoodha. Egaa bifa akkanaatiin miidiyaa hawaasaa recognize ta'e isaan akka ta'e itti beekaman irratti haala katabantu mul'ata. Walumaa gala maal jechuu danda'ama kana hunda walitti qabnu obbo Gaashu?
duras irra deddeebinee dhaabni kun ibsee jira waan shanee gumii jedhu shanee jechuun maal jechuu akka ta'e uummati keenya ni beeka akka ilaalcha poolitikaa amma jiruuf yookaan adda bilisummaa Oromoo fudhatetti immoo wanni maqaan kun bara 1999 koree hojii raawwachiistuu ka jedhurraa yookaan Polit Bureau of ABO ka jedhurraa adda bilisummaa Oromoo ka jedhurraa gara miseensa shanee gumiitti jijjiirame. Shanee gumii jechuun warra executive committee hojii raawwachiistuu dhaabichaa jechuudha. Kan namoota muraasa hojii raawwachiistuu filaman jechuudha. Kun waan itti nama qaanessu hin jiru. Maqaa aadaa Oromooti, maqaa gadaa Oromooti. Gadaan Oromoo keessattis moggaasa gadaati. Gaafa haadee bu'u jedhamallee akka gadaatti murtaa'e akka kan mataa keenyaa qabna. Political structure mataa isaa qaba gadaan. Oromoon sana qaba. Structure sanaan maqaa kan haa moggaasan jedhamee gumii sabaa shanee gumii akka kana jedhameetti hayyu duree jedhameetti taa'e. Kun wanti nama qaanessu hin jiru. Aadaa keenya duudhaa Oromooti. Kan kanatti qaanfatee kana maqaa jibbaa fi maqaa balaaleffannaa godhu kan eenyummaa isaatti kabajaa hin qabne, eenyummaadhuma isaa kan hin beekne, sabummaadhuma isaatti sabboonummaa kan hin qabne jechuudha. Kanarraa guddoo wanti nu dinqu hin jiru. Uummati Oromoo kana jajiyaa godhu. Uummata Oromoo fudhata jechuudha. Shanee gumii. Waraana amma dirree jiranii keessatti waraana bilisummaa Oromooti. Waboodha. Waraana bilisummaa Oromooti ka har'a jalqabe miti ka waggaa 40 ol qabsoo hidhannoo irratti falmaa diina wajjin godhaa jiru. Waraana kana shanee jechuun shanee jechuun hojii raawwachiistuu dhaabichaa. Akkasitti beeka structurein dhaaba. Akkasitti beeka waraanni, akkasitti beeka uummati Oromoo. Kanaaf shanee maggaasa poolitikaa fi maggaasa jibbiinsaa godhanii duudhaaf aadaa Oromoo gadaa Oromoo nutti dhufe keessattiyyuu waan akkasii kana balleessuun qaamuma duulaati beektaa biyya keessatti abbootii gadaa hidhuun maaliif dhufe abbootiin gadaa jedhamee gadaan tataa'u kuni structurein gadaadha warra gadaa jedhamee hanga tokko waggaa muraasa dura deemaa ture machaaf tuulamaa jedhamee maal jedhamee deemaa ture hidhuun maal dhufe ammoo waggaa 2-3 as keessatti abbaa gadaa wanti jedhamu jira gadaa wanti jedhamu jira sirna waan jedhamu jira naannoo hundarratti abbootii gadaa hidhan waan aadaaf duudhaa Oromoo jedhu cabsuu mooraalii Oromootiin cabsuun kun tooftaadha. Tooftaa naftanyoonni achirraa baasanii istirateejii isaan baasanii deemanidha malee Oromoo harkatti qaana'uuf akkatti saalfatuuf dhimma gadaa jedhu kana aadaa jedhu kana shanee jedhu kana anoolee jedhu kana calanqoo jedhu kana waan Oromoon aykanii qabsoo diddaadha godhatee deemu waan baay'ee kan harkatti caccabsuu fi mooraalii isaa dha'uun waanuma jirudha jechuudha. Gamana Minilikiin faarsaa kana gamasi shanee fi maal jettee wannoo godhaa baate homaa wannoo dinqu jiru garuu ummati Oromoo amma akkana jedhanii ka gaafatan nuti ummata Oromoo kana kamiyaa kan beennu. Ummati Oromoo addaa jira kan waan nuyi beennu kana miti ummata Oromoo. Ummati Oromoo kanuma diddaa qabsoo bilisummaa Oromoo godhaa jiru kana miti addatti ummata Oromoo qabuusaa. Kanuma miiliyoona meeqaan gadi bahee gaafa addi bilisummaa Oromoo biyyatti galu sana dirree masqalaatti simate sana naf fakkaata uummanni Oromoo isaan jedhan. Exactly uummati Oromoo nuyi beennu kana miti addatti Iliyaanii addaatu jira kan Oromoo rogganan addunyaa addaa tokko mataa isaanii keessatti tolfatanii kan ofuma isaanii miira isaanii keessatti haasa'antu jira realitii waan hin taane jechuudha. Kuni nama gammachiisuudhaaf ofii isaanii isaan gammachiisuudhaaf malee ofuma ufannoo godhu gartee ijoolleen keenya kun maal rakkinni keessattuu ka oppidoo keessa jiran oppidoo akka kuruphooti kuruphee kiyyoon qabe kuruphee yeroo kiyyoon qabu inni wixxifatti beektaa as wixxifattee ofii fajjeesti faayinaali ofii ishee fajjeesti ofii jabeessitee haada sana si gala akka kana of godhaa jiru nafxanyaan itti duultee biyya keenya Oromiyaadhaan dhabamsiisuuf naannoo Oromiyaa dhabamsiisuuf walloo rangamitti matakkal ranganatti har'a wallagga falmatu hunda lafarraa fudhatanii sharafaan lafa Oromiyaa fudhataa yeroo deeman waan akka dubbataan jiran sun isaanii sun ittiin dhaga'amu. Waa'ee nama takkaa waa'ee nama lama waa'ee shanee waa'ee qabsaa'otaa fi sabboontota aktiivistoota Oromoo waa'ee dhaabota Oromoo kanatti wannoo Oromiyaayyuu dhabsiisuudhaaf isaanuma keessa taa'anii nafxanyaan hojjetaa jiru. Biyyayyuu dhabsiisuudhaaf Oromoo hojjetaa jiru. Kun maa ittiin dhaga'amu isaanumaanuu balleessuutti jiru faayinaalii isaanumaanuu ni nyaata seenaa keessatti kan hafe hin jiru hundinuu numa nyaatame qabsaa'otti Itoophiyaa kana deeggarra jedhanii Itoophiyaa leellisanii wannoo jedhan guyyaan har'aa booru miti har'aa itti fakkaachuu ni mala yeroo waliin sirbani garuu tasgabbaa'anii ijoolleen kun yoo yaadan gaarii
Boru naftanyaan isaan morma huute kan isaaniif falme irraa gadhiisuuf deemu har waraana isaan balaaleffatan kana abaa'oo isaan balaaleffatan kana hoogganaaf aktivistoota isaan har balaaleffatan kana kan isaanumaaf falmu jechuudha ijoollee OPDO keessa jiran kana. Har namta kan naftanyaan jara kana naftanyaan waa gootenna kan dhaabbatee falmuuf hin nuyi. Miikos ilmaan qaama ilmaan Oromooti ijoolleen kun. Garuu of wallaaluurraan duuluman taane miidiyaadhaan walirratti duulanii alagaa gammachiisna jedhu kuni I don't know haga yoomitti dhaabata. Eessa termineeti kan godhu bakka kamitti termineeti godhamu. Maal barbaachadha kun. Kanaafi kuni uummata Oromoo jajjaa godhu Oromoon ABO nu balleessaa hoggara isaa balleessaa ni jedhe kanas gabbayee ka dubbate sin argine miidiyaa irratti ka dubbate sin argine ka uummata Oromoo hiriira bahee kana nu godhaa jedhe sin argine nuti kun uummatichumti jajjinu haa godhuu si jechuudha. Maybe Oromoon isaan jedhan suni kan tibba darbe naannoo Amaaraatti hiriira bahee san ta'uu danda'a. Maybe hin beekne ka wanta adda addaatti walitti makamee jira. Oromoon nu haa baduyyuu jedhan isaan Jaal Daawud Ibsaallee miti walumaa galatti nu wanni godhan waan ta'eef. Sa'aatiin kennas deemaa jira gara Jaal Billoottiin deema. Jaal Billoo walumaa galatti haalli abdeetiin si bira jiru maal fakkaataa? Akeekni wanti kun ittiin adeemaa jiru hoo guyyaan hin jira guyyaa sa'aatii 24 guutuu qaban biyya sana keessatti Jaal Daawud Ibsaa waan seera cabsee jiru yoo ta'e mana murtiitiin ajaja baasanii mana sakatta'uun hin danda'ama yoo karaa seeraatiin barbaadameera yoo ta'e guyyaa keessa sa'aatii 24 jiru keessa gaafa mana obbo Jawaar Mohaammed deemanis halkan deemanii bifa akkasiitiin hokkara biyya keessatti uumaniin namoonni waan sana wajjin wal qabatee du'een hangaarraa warroonnummaan akkas godhan sun himannaa bananii mana murtiitti Jawaar fa yaalii ajjeechaa guyyaa sana Jawaar booda godhameef itti gaafatama jedhanii arra himannaa mana murtii keessatti baname keessaa tokko arras halkan ta'anii mana Jaal Daawud Ibsaa dhaqanii ofii isaaniitii hokkara bananiin qawween bakka adda addaatti dhuka'ee namoonni miidhamanii jiru. Ammas kana boru wal fidanii Jaal Daawud Ibsaatu itti gaafatame jechuudhaaf deeman. Akeekni bifa akkanaatiin deemamu kun maalinni wanti barbaadame? Maaltu sin mudhata Jaal Billoo gaggabaabsiiti? Mee gara qophii afaan Amaaraatis namoonni nu eegaara waan ta'eef garas dabarra. Tole akeekni waan kana mootummaan kun ofii isaatiif shiftaadha beektaa. Shiftaadhaatu halkan deema, terroristiitu halkan deema. Namni waa dalagu seeraa waa dalagaa biyya bulchina jaanii ammoo halkan dukkanaa gurraacha waraana meeshaa waraanaa oraalii hidhatanii deeman. Hoggana kana guyyaa ofitti yaamanis namatti dhaquu danda'u. Guyyaa dhaqanii mana sakatta'uu barbaadanis kan dhaquu danda'an jechuudha. Kanaafi kun shira wahii seeraan ala mana nama jireenya tokko hogganaa dhaabaa kan qabsoo Oromoo guddaa kana hogganaa jiru dhaqanii halkan saamuun sabateejii wahii kan isaan dalaguu barbaadanii jira. Tokko akkuma ati jette sana shira akka Jawaar faaratti xaxamee sana xaxuu fi lubbuu namaa akka bahuu fi uummata palsireetii onnee Oromoo kun hagam takka ka'a. Bakka kaleessaa jirammoo laaffifnee jirra. Xiqqoo abdii kutachiifnee jiraan tokko kana laaluu ta'a. Kan lammaffaa immoo shirachi dalaganiifillee guyyaa namni ni arga. Waan achi fuudhan waan achi kaayan dookumentiilee guuranii fi waan kana hundaa'u kan mana san jiruu fi kan mana san hin jirrellee adda beeka. Kana waan ta'eef isaan halkan dukkanaa dhufanii waan qaama qopheeffate sanaan bakka sanaa fuudhanii jechuudha. Tokko hogganicha dhaaba kanaa terrorize godhuu, kan lammaffaa uummata Oromoo shororkeessuu, kan sadaffaadhaa dala bireetillee tahee jaanii dookumentiilee fuudhan kanarratti akkuma kaleessa shira adda addaa xaxaa turan. Mana Juwaarii kana fuune, mana Baqqalaatii kana fuune, mana Maraaraatii kana fuune. Akkuma jaan sana waan sabateejii tahee jaanii boru hojjetanii gadiin deebuu deeman hin beekamu. Sigalee kanaaf halkan deemanii jechuudha. Ofirratti mootummaa ofirratti abdii hin qabne kan hoggaa gooftoonni isaanii ajajatti kennan raawwatani. Gooftoonni kun qabsoo Oromoo tartiibaan irra dalagaa turan. Dura qeeroo eegalan. Sana booda aktiivistoota Jawaar fa'aa irratti duuluu eegalan. Nu hidhaa kana. Nu ajjeesaa nu fannisaa jedhanii gaafatan. Ni fannifame. Qeeroon ni hidhame. Qeeroo jettee dubbachuun har'a wanjala guddaan. Sana booda paartii siyaasaa hoogganoota sadarkaa gadiitiif sadarkaa olirratti deeman. Hin dhaabbanne ammallee duulli gara kaabaatii deemaa ture. Dhaaba kana sadarkaa hooggana olaanaatti kana yoo nu hiitan malee Oromiyaan dhabamuu qabdi. Oromoon dhabamuu qabdi. Kana hunda hoggaa godhan qabsoon Oromoo guyyaa guyyaan deemaa jira bara. Dhaabbachaa hin jiru. Maaltu oofaa jira, maaltu hoogganaa jira, ifuma isaaniitu konfiistaa jiran akkaataan qabsoon Oromoo itti ijaarame akka nam tokkoo fi lamatti tokko lama hidhanii hoogganaa haga tokko hidhanii kanaan dhaamuu danda'u miti. Qabsoon Oromoo akka dhaaba riga deemaatti ijaarame. Hoggaa dhaaba riga deemaa hoggaa tokko kutte haantutti ana
hoggaa kan murte kan tutte aan akkasitti deema qabsoon Oromoo akkasittis dhaalmayaan dhufe hogganni arra isaan itti halkan dhufan kun hoggana qabsoo Oromoo hogganoota isaan dabranirraa dhaalanii galmee seenaa hogganoota darbanii galmee qabsoo kanaa galfata jaallan qabsoo sanaa qabatanii adda keenya nuti Phiiphiidhaaf hin kennu qabsoo Oromootiif hin kennaa saba kanaaf hin kenna jee isaan dura dhaabbatee mormaa jiru. Kanaaf duula isa dhumaa gartee isa kan nuuf hidhaadhaan warri kaabaa itti godhan itti ajajan sana raawwachaa jira jarri guyyaa guyyaadhaan. Kanaaf ammoo waan isaaniif hin galin akkuma jaalgaashuun jee boru isaanii falmuu miti. Kaleessallee kan falmee isaanii akka dibichaatti akka qotiyyootti haaddatti hidhamee balbala Oromoo irra deemee Oromoo dhaansisaa ture. Kan bilisummaa isaan baasee aangoo har'arra jiran kanatti isaan fide ummata Oromooti, qeeroo Oromooti, dargaggeessa Oromooti. Kan isaan gooftaa keenya isinit balleessine, isinitti yakkine, isin miinee jirraa dhiifama nu godhaa jedhanii kadhatanii Oromoon araaramaadha. Seenaa osoo kan miilli irraa murame, osoo kan isaan ajjeesan, dachii isaanii awwaala isaaniirraa citaan hin mayirin Oromoon dhiifama godheef. Har'aas qabsoo Oromoo fuudhanii awwaala biraa haaree jala galchaa jiran akkuma kaleessa baran meeshaadha. Meeshaan kun meeshaa saba Oromootiif jaaramee miti. Meeshaa biyya Oromoo jaaruuf jaaramee miti. Meeshaa Oromoo irratti jaarame kan yeroo hunda Oromoo ittiin ajjeesan, ittiin hidhan, hoggana qabsoo Oromoo ittiin adamsan. Kanaaf hoggaa achii garrii fishkaatti afuufan har'a dirqama kana raawwatan. Boru isaanii falmuun hafnaan har'aan tanaa jara kana jalaa ba'uuf hin deeman. Maaliif bar jireenyummaan isaanii liblibiin isaan libjaan kunuyyuu sababa paartiin hogganni ABO qabsoo godhaa jiruuf sababa KFO'n qabsoo godhaa jiruuf waan kanaaf isaan kana ittiin cabsaa kana fixaa dirqama raawwadhaa jedhanii ittiin deemaa jiran malee awwaalli isaanii fagoo hin jiru. Jaruma kanaan dhumuu ta'an erga qabsoo Oromoo miidhanii hayyoota sila harkamuu hin dandeenye hunda balaa irraan ga'an booda jarattiin tun boodatti aanti. Isa qawwee qabu milishaa gandaarraa kaasee bulchaa gandaarraa kaasee aanaa godina sadarkaa guutuu biyyaatti warra waraana keessa jiran liyyuu haayilii maali jaan kun hundinuu boru gatiin isaanii kan itti aanu isaan kana biyyaaf hojjetaa hin jiran nama gammachiisuuf saba tokko gammachiisuudhaaf kan hojjetaa jiran Oromummaaf Oromiyaa irraa dhalatan aalii fi saba isaanii kan wajjin dhalatanii guddatan hiriyaa abbaa hiriyaa haadhaa hiriyaa isaanii hunda gataa jiran tarkaanfii irratti fudhataa jiran. Kanaaf gaafa kana qulqulleessan jara kanaatu itti aanu ta'a. Oromoo isinis qaamni mootummaan Oromoo jaaraa jirtu qe'umsi mootummaa biyyoolessa Oromiyaa kan lammiilee Oromiyaa hunda hammatu isinillee hin laala. Jireenya keessaniifuyyuu dhaabni kun mormitoonni biyya Oromiyaa keessa jiraachuun rakkoo keessaa isin baasuu qofaa miti. Hanguma amma sossootan kana hafuura baafachuuyyuu carraa kan qabdaniin sababaa kana ta'uu hin irraanfatinaa. Waan godhaa jirtan kan irra deebi'aa dachaa itti yaada qawwee namaan ajjeeftan nama ittiin hiitan kan ittiin roorriftan kun boru bakka itti ooluu deemtan hin beekamu. Seenaa warroota isin dura darbanii goobanaa daacee irraa kaasee hedduu faarfamaa turan, hedduu ol kaafamaa ture, dibbeen hedduun tumamaa ture. Garuu booda hedduu isaanii awwaalli isaanii bakka hin beekamne. Keessanillee kanarraa addaa miti. Wanti deemamaa jiru duula Phiiphii Oromiyaa yookaan ABO yookaan KFO miti. Duula Oromummaati. Oromummaa yiudam jaan. Oromummaa hoggaa jaan isa qawwee hidhatu, isa biyya bulchuu, isa waraana ajaju, isa poolisii ajaju hunda ilaallan. Kanarraa dandamachuuf akka Oromootti cabne akka Oromootti kufaa jira. Waan kanarraa dandamachuuf lammiin Oromoof Oromiyaadhaa gurra tokko waa caqasuu, ija tokko waa laaluu, yaadaan gar tokko yaadee tarkaanfii fudhatee isinillee dandamattanii Oromoof Oromiyaallee dandamachuudhaaf mooraa qabsoo keessatti deebuu qabda yookaan irra deebi'a. Hoggulama sadi waan gochaa jirtan kana itti yaadaan jechuu barbaadan jara kanaan. Ayyee sa'aatiin kennas hedduu deemaa jira. Obbo Gaashuu waamicha dhumaa uummanni Oromoo dhaabonni siyaasaa Oromoo yeroo ammaa kanatti yeroo hoggantoota paartiilee siyaasaa Oromoo aktivistoota miidiyaalee taargeet godhamee bifa akkanaatiin deemamaa jiru kana akka parsanaalii of eeggannoon gochuu qabanis maalidha. Walumaa galatti immoo uummanni Oromoo aggaammii Oromummaa irratti bifa akkanaatiin labsamee godhamaa jiru kanaaf maal gochuu qaba jettu Obbo Gaashuu kana isinirraa fudhee waan dhuma irratti yaadni dabarsitanis yoo jiraatan fudhee qophii kana asumaan xumurra Obbo Gaashuu. Ayyee bareedaadha galatoomii waan amma nuti godhaa jiru waan walumaa gala hogganoonni Oromoos qabsaa'onni biyya alaa jiranis dhaaboti Oromoo hundinuu waan miiraan waan goonu miti istiraateejiidhaan waan goonudha jechuudha. Waa karoorfanneeti waan goonu.
mootummaan kun murtii inni dabarse, duula inni dabarse, inni jalqabaa qabsoo Oromoo dhabamsiisuudha. Waan wal gaafannu tokko jiru. Oromummaa qabsoo Oromoo dhabamsiisuudha. Oromummaa kana tiksuudhaaf immoo tokkoffaan istirateejii qabsoon nu barbaachisa. Mootummaa duula irratti Oromoo irratti duule kan ofirraa gaammatee injifannoon maayyee fidachuudhaaf hojiin biyya keessatti hojjetamu murteessa. Hogganoonni Oromoo, qabsaa'otti Oromoo ka biyya keessa jiran hojii isaanii amma lafa jala hojjetan kun ittuma fufachuu. Mootummaa kana hanga hudhee qabutti as gabaabaa kanatti yeroo gabaabaa kanatti mootummaa kana hudhee amma qabutti itti fufu. Hogganoonnis ittuma jiru, qabsaa'otis ittuma jiru. Ijaarsa uummata isaanii jabeessu. Lama, tokkummaan qabsaa'ota alaa keessaa, tokkummaan Oromoota alaa keessaa akkuma hammaan duraa fi amma jiru kanatti jabaatee fufee sagalee isaa dhageessifachuu qaba Oromoon. Qabsoo kana kamaayyii ofirraa gochuu yaallee dadhabne karaa hedduu yaalle sabaaf sablammoota jennee waliin jiraachuudhaaf waan Oromoon hin godhin hin jiru. Amata 150 danda'e ammallee danda'e statementii baasnu irratti ilaalcha siyaasaa qabnu irratti sagantaa siyaasaa karoorsinee fi baasnu hunda irratti addi bilisummaa Oromoos uummati Oromoo saboota biraarraa rakkoo tokko kan qabne jiraataan Oromiyaa keessaa hundinuu ilmaan Oromoo citizenii Oromiyaati jenne walqixa mirga uummata Oromoo wajjin qabu jenne meeqa akka kanne himne sanuma biyya keenya keessa waliin jiraachuudhaaf duula nurratti banamaa jira. Walumaan jiraachuuf biyya keenya irratti waliin jiraachuudhaaf kadhachuutti deemamaa jira jechuudha akka PPM. Waggaa dheeraati yaala. Amma ofirraatti suudhuwaa miti ittisnees injifannoo maayyee fiduudhaaf Oromoo hundi qophaa'aa. Kana keessa aktiivistoonni, miidiyaan Oromoo, warraaqtonni Oromoo, qabsaa'onni Oromoo hundinuu harka wal qabate ammallee akka waliin hojjetaa jiru kanatti qabsoo kana kamaayyee itti gochuu hogganoota keenyas firii godhachuu uummata keenyaafis injifannoo maayyee fiduu qophiidha. Karaa hunda dirreerraas jalqabii magaalarraa jalqabii qabsaa'oti magaala keessa jiran qeerroon magaala keessa jiru utuun jaallatiinu haalli biyya keessa jiru qabsoof isa dirqa qabsoof isa karkaasa qabsooti isa bobbaasaa jira. Maatimaatiksii hin taane kaalkuleeshinii hin taane mootummaan kun hojjetaa jira. Baadiyyaa keessaa dargaggoo ari'uu jiraattota baadiyyaa ari'anii qabsaa'ota baadiyyaa keessaa barattoota yuunivarsiitiirraa galte ari'uu hojjettoota ari'uu gara magaalaatti gurguru magaalarraa moo qabanii hidhu kuni kaalkuleeshinii hin jirre taa'uuf hin deemu kun maatimaatiksii hin jirre namni roorroon itti dide deemee qawwee kaasa namni bakka galuu dhabe namni waan nyaatu dhabe qawwee kaasa gaaffii kaasa mootummaa magaalaa keessatti kaalkuleeshinii kanaan Oromoo hiitees fixuu hin dandeessu. Hisaaba kanaan Oromoo balleessitee fixuus hin dandeessu. Waan hin jirretu hojjetama. Biyya sana seenaa keessatti waan argee hin beekne gara hamaatti akkuma kun warri adii faranjoonni baasaaddoroonni mootummoonni biyya alaa kun jedhanittiyyu biyya kana haala hamaa keessa galchuurra tasgabbaa'anii ta'anii malee mootummaa ce'umsaatti akka deeman. Biyyi kun gara transitional government tokko Oromiyaarraa jalqabe walumaa gala akka itti deemu irratti yaaduudha. Gama keenyaan garuu qabsaa'onni istirateejii isaanii tooftaa isaanii baafatanii itti jirama tarsiimoodhaan mootummaa kana hanguma inni uummata Oromootti duule ilaalcha mootummaa kanaatti duuluu qabna. Hayyee hedduu galatoome obbo Gaashuu. Obbo Jaalbilloo gaggabaabsitii waan dhuma irratti jechuudhaaf kaawwattee fi ergaa uummata Oromootiif dabarsitu gaggabaabsitii naa ibsitii gara qophiittaa nutti dabarra. Qabsoon Oromoodhaa nama hidhuudhaan, nama ajjeesuudhaan, nama sodaachisuudhaan, nama baqachiisuudhaan osoo kan dhaabbatu ta'e kana dura dhaabbata. Jarattiin tun seenaarraa waan barattu hoggaa namni tokko wareegame hoggaa goonni tokko wareegame goota kumoota kurnootaan lakkaa'amutu dhalata. Hoggaa hogganni tokko hidhame hoggana kuma tokko kan san lakkaa'amutu dhalata. Hoggaa tokkorraa harka murame kan san caalu dachaadhaan qabsoon Oromootuun horattee qabsoo isaa tiifattee mirga isaa tiifatee asiin gahe. Nama fixuudhaan nama ajjeesuudhaan addunyaa kanarratti ka furmaanni argame hin jiru. Yaada namaa fixuudhaan garuu furmaata hedduutu ta'e. Arraan tana Ameerikaadhaa fi Jaappaan lola addunyaa lammaffaa irratti
Amerikaan autonom bombiidhaan Jaappaan dho'ite. Arra hanga guyyaa arraa naafaa fi bal'aatu bakka sanii dhalata. Garuu rakkoo dhalate sana yaadaan waliin waan furataniif Amerikaa fi Jaappaan fira addunyaa kanarratti waliin qaban michoota jajjaboo addunyaa kanarratti duula garagaraa waliin godhan keessaa isaan tokko ta'anii jiran. Naggada irrattis sadarkaa waraanaatti sadarkaa federattu. Garuu biyyi Kuubaa xiqqoon as Amerikaa jala jirtu kun rakkoon isaanii yaadaan waan furamuu dideef ammallee misaa'ilaa wal eeggatan ta'anii. Warri kaleessa godaannisa hamaasa walitti dhiisilleen nagaan rakkoo sana yaadaan fixatanii wajjin jiraatu jiran. Kanaaf Oromoo fixuudhaan Oromoo ajjeesuudhaan duula irratti labsuudhaan qabsoon Oromoo bakka akka lambaa gaazaa fixateetti afuufanii dhaanfan bira kutee jira. Qabsoon Oromoo nyaatanii liqimsuu hin danda'an. Alanfachuu hin danda'an. Hokkee kana gadi hin darbu nama huchiisa malee asin nama danqarame abbaan hin liqimsa jeessanuyyuu. Kanaaf kana irra deebi'anii yaadanii ammallee gara furmaataatti yeroon hin dabarre. Lammiin Oromiyaa warri qawwee kaasanii jirtan. Ka qawwee harkaa qabdan, ka bulchiinsa keessa jirtan, ka hojii garagaraa civic organization keessa jirtan, ammallee Oromoon ka furmaatatti argachuu danda'u transitional government mootummaa biyyoolessa naannoo Oromiyaa yoo jaarate qofa furmaata ta'uu danda'a. Isa kanarratti hojjechuu qaba. Kan lammaffaa akkuma jaalgaashuun jedhe keessaa fi alaa dhalanni biyya san keessatti dhalatte. Lammii Oromoof lammiileen Oromiyaa hundinuu wanti amma dhalate kuni kanaa ol wanti jarri kun nu godhu hin hafne. Kuni isa dhumaati. Hoggana isa dhumaa irratti tarkaanfii halkan dukkanaa dhufanii roorrisanii ijoollota achi keessa jiran, waardiyoota achi keessa jiran kan akka Qeerroo, kan akka Jaalwaaqoo, kan akka Jaalyoonis uleedhaan tumanii reebanii akka malee midhanii mana san keessa ammallee naannoo sana marsanii ta'aa jiran. Waan ganama ta'uu deemu hin beekamu. Kanaaf ija Oromootti dhufan. Kanaaf Oromoon kanaaf deebisaa wal fakkaataa kennuu qaba. Civic organization Oromoo Afooshaaf community osoo hin hafin civicoonni kanayyoota kan ogeeyyota roga adda addaa Qeerroof qarree biyya keessaa naannoo Finfinneetti kan argaman hundinuu waan kana irra deebi'ee laalee deebisaa fakkaatu kan mootummaan waan silaa fudhachuu qabu fudhachaas ture kaleessaas arra hanga dhumaa bakka kana ga'ee jira. Kanaaf Oromoon deebisaa kana fakkaatu hoggana isaa kan hidhame hidhaa baafachuuf kan hidhamaa jiru dandamachiisuudhaaf qabsoo isaa kan bara dheeraaf godhaa ture xumuratti godhatee biyya isaa irratti nagaan bobbahee mootummaa isaa birmaduu jaaratee jiraachuudhaaf lammiilee isa Oromiyaa keessa jiranii wajjin harka wal qabatee qabsoo isaa finiinsee deebisaa furmaata isa maayyii tokko laachuu qaba. Barabaraan boo'uu dadhabnee jirra. Barabaraan hidhamne rakkanne miila muramne harka muramne intala teenya bareedduu fudhan dachii teenya fudhatan qabeenya keenya fudhatan jireenya keenya hunda fudhannee akka lammii lammaffaatti illee Oromoon biyyatti dhalatee guddatte kan waaqni isaaf kenne sanarra jiraachuu dadhabee jira. Kanammoo Oromoon namaatu naaf kenna jee karraa eeggatu qabu. Kana caalaa rakkoon Oromoo duudhaa aadaaf safuu inni qabu hunda dhabamsiisee Oromiyaa mirgoota qabsoo isaatiin harkatti kan hundaayyuu sharafamee Oromoon gulii itti deebi'amee gara Itoophiyaa haaree isa adaawii isaan jaaru sanatti xammaqamuu deema. Generationni kun generationa poozin ta'e jaamee jira. Durumaanuu. Kanaaf generationa kana dhabamee generationa isaan fiduu deeman hin beekamu. Lafa keenya barbaadan malee nama keenya barbaadan. Kanaaf Oromoon muuxannoos qaba. Akkatti qabsoo kaleessaas godhee jijjiirama fide qaba. Akkatti keessaa fi alaa wal qabatee itti deema qaba. Kanaaf ogummaa alaa liqeeffachuu isan barbaachisu istiraateejii isaa san qabatee rakkina Hayye Jaalbilloo I think sagaleenis badee jira yaada isaa almost yaada kee xumurateerta hedduu galatoomii akka amma dhagaa jirutti ergaan Finfinnee irraa natti dhufaa jiru akka irraa hubachuun danda'ametti ibsaan iddoo baay'eetti akka badee jirudha akka birmannaan godhamuu hin dandeenyes iddoo adda addaatti intarneetiin akka dalagaa hin jirredha. Ibsaan keessattuu naannoo waan kanatti godhaa jirutti ibsaan iddoo baay'ee badee jira. Bakka baay'eetti intarneetiin akka rakkisaa jirudha. Egaa tibba kana Ameerikan waa'ee filannoo sana ilaalchiftee naashinaal diyaaloogii yoo gootan malee filannoo bifa akkanaatiin yoo itti adeemtan biyyattiin rakkoo biraatiif seenti jedhamee itti himamaa osoo jiru European Unioninis har'a irra deebi'ee filannoo sobaa keessan ilaaluudhaaf hin dhufu jedhee ibsa baasee jira. Ibsa kana baasuudhaa miti waan adda addaatiinis itti deemuudhaaf akka deeman karaa adda addaatiin dippiloomaatiik tuulii qabnu kamiyyuu itti fayyadamnee sirni kun waan itti deemaa jirurraa akka dhaabbatu gochuudhaaf waan gochuu dandeenyu hunda hin goona jechaa jiru. Biyya keessatti akkuma jenne namoota hiraarsuun, ari'uun, hidhuun
cimee itti fufee jira. Wanti kun hundi eessa nu geessa kan jedhu hordofnee kan isin hin beeksifnu ta'a. Mana obbo Jaal Daawud Ibsaatti haalli jiru haala gaarii miti. Eegdonni isaanii meeshaan irraa fuudhamee namoonni achi jiran hundi baafamee meeshaan mana keessa jiru hundi fuudhamee jira. Halkan kanaaf wanti isaan dhufaniif hin beekamu. Akkuma kana dura jechaa ture yeroo Jawaar hidhan sanas waan halkan sana godhaniin yakkoota achi booda ofii isaaniitiin uumaniin deebi'anii Jawaar fa'aa mana hidhaatti meeshaawwan yeroo adda addaatti dursinee waan itti beekameef hafe malee birrii adda addaa fe'anii dhufu sanada adda addaa fe'anii dhufuudhaan national security irratti waan dhiibbaa geessuu danda'utu mana keessatti dalagamaa jira jedhanii fakkeessuudhaaf yaaliin isaan taasisaa turan hundi kan jalaa fashalaa'e ilmaan Oromoo isaan dursitee beekuudhaan arra galgala waan mana Jaal Daawud keessaa baasan qofa oduu hin ta'in waan isaan qabatanii mana Jaal Daawud dhaqanii mana sanii arganne jedhanii qabatanii gadi bahan hin beeknu waan ta'eef